Kayoni rakina
salomu kanar gujibe dala tasitiya ya sabaketi birmadu gochi dace kana gadira gadeti asuma saladu sabake yadadu Marabota Kenya namoni umuri kufani bokosu Aramo jireni manama umuri nerasu Faya gutu kama tiraze harko bolo tasa egaza Kanuku bahama sukabe namu masafita Nagani maito Yota sifani Duga sana mota Tukale sera ketifani kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Ethiopia nagaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti isin qaqqabu jechuu jaallanna. Egaa guyyaa har'aas immoo akkuma baratame torbaniini sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhuun isiniif qabannee dhiyaannuun gaaffilee garaagaraa isin karaa Hope Channel Ethiopia nuuf ergitaniin qabannee qindeeffannee yeroo kanatti immoo isin waliin eebbifamuudhaaf dhiyaanneerra. Egaa daawwattoota keenya isinillee yeroo kanatti akkasin nu waliin eebbifamtan nu waliin turtan abdii guddaa qabna. Kanumaan sagantaa kanan waliin eebbifamaa isiniin jenna jechaadha. Guyyaa har'aas dabalataan lubaa Tamasgeen bultii waliin isiniif dhiyaanneerra. Anaa dhufu Pastor Baga nagaan nuftan. Egaa torbaniin egaa isinillee toon nuffiin gaaffii daawwattoota keenya nuuf erganiin kanarratti macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhu yeroo kana waliin qorachuudhaaf yeroo keessan aarsaa gootanii dhiyaachuu keessaniif waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Egaa gaaffii daawwattoonni keenya nuuf ergan baay'eedha. Egaa hammuma yeroo nu ga'ee fi hammuma gooftaan nu gargaaree yeroof dabaree isaa eegnee omatti fufna jechaadha. Mee Pastor egaa gara gaaffii keenya guyyaa har'aa kanaatti toon seeniin kadhannaa nuuf godhaati haa jalqabnu. Tole haa kadhannu. Waaqa barabaraa mootii Israa'el abbaa keenya guddaa maqaa gooftaa keenya Yesuusiin si galateeffanna galanni siif haa ta'u jaalalaaf gaarummaa keef oolmaa kee hundumaaf waaqaaf lafarratti maqaan kee haa ulfaatu. Waaqa jiraataa yeroo kana immoo sagalee kee saaqnee qorachuuf jennaa sin kadhadhaa hafuura kee dachaa samiirraa nuuf ergi ati nu barsiisi nus warri dhaggeeffatan warri ilaalan maqaa gooftaa Yesuusiin hafuurri dachaa isaanirra bu'ee haa eebbifamani galanni immoo siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Ameen. Ameen Pastor waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa gaaffii daawwattoonni keenya nuuf erganii baay'eedha. Haa ta'u malee isa keessaa hamma danda'ame waliin ilaalaa deemna jechaadha. Torban darbe waan hedduu isaa kaasneetu kan nu irratti mari'achaa turre jechaadhaan keessumaa waa'ee fayyisuu eenyudha kan nu fayyisu Maariyaam nu waaqayyo wajjin wal nu araarsuu dandeessi kan jettu yaada bal'aa kaasne kan nu irratti mari'achaa turre. Guyyaa har'aa immoo daawwataa keenya sanyii lammii jedhamu magaalaa Gimbiirraayu kan nuuf ergan jechaadha. Daawwataan keenya kuni egaa daawwataan keenya kun kanaan dura barsiisa asitti barsiifamurraa akkasumas waldaa jiran keessatti waan baay'ee baratanii isarratti hundaa'uudhaani egaa gaaffii isaan nu gaafatan jechaadhaani. Tasalonqeessa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irraa jalqaba gaaffiin koo jedhuuni. Hafuura keessan lubbuu keessan foon keessan fayyaatti mudaa akka hin godhannetti haa eegu kan jedhu yaadni as keessa jirutu jira jedha isa jalqabaa keessaa jechaadha. Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 28 irraa immoo maal heertuu jedhu nuuf kaasaniiru. Warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatina. Kanaamannaa isa lubbuu fi foon qilee keessatti balleessuu danda'u sodaadhaa jedha. Maatewos 10:28 irraa. Maatewos 12:18 irraa immoo innis
ilaa hojjetaa koo isa ani fo'adhe isa jaallatamaa kan kooti isa lubbuun koo itti gammade hafuura koo isa irra nan bulcha inni saba hundumaafis firdii qajeelaa in labsaa jedhaadhaan. Egaa gaaffiin daawwataa keenyaa gaas keessatti maalinni yaanni as keessatti caqafamee jiru kuni hafuura qobaatti foon qobaatti lubbuu qobaatti jedheetu akkaataa kanaatiin kan barreeffamee jiru. Garuu akka kanaan dura barannetti lubbuun humti qaamni jedhamtuyyuu namuma hafuura akkasumas immoo foon akkasumas immoo lubbuu isaan kuni akka gargar ta'etti as keessatti kan inni ani hubadhe ilaalaa jiru. Garuu lubbuun humti kan jedhamu nama jechuu akka ta'etti kan nuti barachaa jirru. Mee kanarratti heertuu kana ifanaaf godhaa kan jedhu gaaffii nuuf erganiiru daawwataan keenya kuni. Mee Paaster Asumaan nu jalqabsiisa. Tole, Waaqayyoon hin galateeffannaa obboleessa keenya Sanyii Lammis gooftaan isin eebbisu jechuun barbaada. Taasofnu gaaffii baay'ee gaarii fi gadi fagaataa ta'edha. Nama sirriitti macaafa qoratu ta'uu isaanii agarsiisa. Macaafni qulqulluun egaa nama yommuu ibsu maalummaa namaa eenyummaa namaa neecharii namaa jechuukooti yommuu ibsu bifa garaagaraatiin ibsa. Iddoo tokko tokkotti walxaxaas fakkaata. Haala garaagaraa keessatti akkuma tamma dubbattee Tasaloniqee duraa boqonnaa 5:23 irratti hafuura keessan foon keessan lubbuu keessan haa eegu jedha. Akkasumas immoo iddoo garaagaraatti fakkeenyaaf seera keessa deebii boqonnaa 6:5 akkasumas boqonnaa 30:6 yaada garaagaraa kaasa waa'ee namaa maalummaan namaa neechariin namaa maal akka qabatu. Mee ati seera keessa deebii boqonnaa 6:5 nu dubbisi ani immoo boqonnaa 30:6 dubbisa. Keessa deebii boqonnaa 6:5 akkas jedhaani ati Waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaanis jaalladhu jedhaan. Bakka kanatti waa'ee namaa yommuu haasa'u garaa kee guutuudhaan garaan akka qaama namaa tokkootti fudhatameeti jechuudha. Akkasumas immoo humna kee guutuudhaan jedhee kaa'a. Waa'ee namaa yommuu dubbatu jechuudha. Boqonnaa 30:6 irratti immoo seera keessa deebii boqonnaa 30:6 irratti immoo maalidha? Waaqayyo gooftaan keessan garaa keessan hundumaan yaada keessan hundumaanis isa jaallattaniif akka jaallattaniif garaa keessanii fi garaa ijoollee keessanii dhaqnan qaba jedha. So bakka kanattis kan ilaallu Waaqayyo garaa keessan guutuutiin humna keessan guutuutiin yaada keessan guutuutiin Waaqayyoon akka jaallattanidha. Meerri yaadi namaa humni namaa immoo isa kamii hafuurri namaa immoo isa kamii isa jedhu yommuu ilaaltu xiqqoo akka walxaxaati jechuudha. Mee wangeela Luqaas boqonnaa 10:27 immoo nu dubbisi. Wangeela Luqaas boqonnaa 10:27 irraa akkas jedha. Kana irratti namichi garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaanis Waaqayyoo kee goofticha jaallachuutu siif ta'a. Namas akka ofii keetitti jaallachuutu siif ta'a jedhee deebiseef jedhaan. Amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo kanatti Waaqayyoon garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan jaalladhu. Waa'ee namaa yommuu haasa'u gaa namni kallattii garaagaraa akka qabu eenyummaan namaa maalummaan namaa kallattii garaagaraa akka of keessaa qabu agarsiisa. Egaa gara gaaffii obboleessa keenya obbo Sanyii Lammiitti yommuu deebinu maal gaaffiinsaa hafuura keessan foon keessan lubbuu keessan jedha. Wanti kun kan inni anatti mul'atu akka wanta lubbuu fi eenyummaan nama sanaa garaagara ta'e yookiin lubbuun qofaatti waan nama keessa jirtu waan ta'e hin fakkaatu kun immoo faallaa barumsaa kanaan dura baranne hin ta'u kan jedhudha. Akkuma jedhe gaaffii baay'ee gaariidha. Mee waa'ee eenyummaa namaa yommuu ilaallu heertuu isa jalqabaa baay'ee murteessaa ta'e ilaaluun barbaachisaadha yeroo hundumaa. Mul'ata boqonnaa 2:7 jechuudha. Waaqayyo yommuu nama uume bifa akkamiitiin akka nama uume bal'isee kaa'a. Kanaafuu uumama boqonnaa 2:7. Uumama boqonnaa
Uumamaa boqonnaa 2:7 akkas jedha. Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatti nama tolche. Hafuura jireenyaa itti godhu funyaan isaatti hin baafate. Akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'ee jedhaan. Eeyyee. Egaa akkuma kanaan dura yeroo garaa garaa dubbadhe al tokko hiikaan macaafaa warri hiikanii akka ofii isaaniitii ilaalanitti hiiku. Hiikanii amma fakkeenyaaf iddoo kanatti maal jedhaa akkuma nu dubbifte Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatti nama tolche. Afaan Ingiliffaatiin maal jedha awwaara lafaa fuudhee yookiin biyyoo lafaa fuudheetu from the dust of the ground biyyoo lafaa yookiin awwaara lafaa fuudheetu nama tolche jedha bocatti godhee jechuudha. Gaariidha. Dhaan sanatti aansee maal ta'e amma gaa namni kan hubachuu qabu biyyoon lafaa sun yookiin awwaarri lafaa sun lafaan ni fuudhame sun boca ta'ee yommuu tolfame dubbachuu hin danda'a? Hin danda'u. Socho'uu hin danda'a? Hin danda'u. Hafuuraan baafata? Hin baafatu. Biyyoodha jechuudha. Kanaaf bocumatti bahe malee biyyoodha. Kanaaf yommuu namni tokko boqotu yommuu awwaalanii biyyoorraa dhuftee gara biyyootti deebi'i kan jedhamuuf biyyoorraa dhuftee biyyootti deebita kan jedhamuuf Waaqayyos Addaamin akka jedhe erga inni cubbuu hojjetee booddee biyyoorraa dhuftee gara biyyootti hin deebita ittiin jedhe. Kanaafuu inni tokko maalirraa hojjetame jechuudha? Biyyoorraa hojjetame jechuudha dhalli namaa. Eenyummaan namaa, neechariin namaa. Inni lammataa maaltu ta'e jedhaa? Inni lammataa erga nama tolchee booddee egaa hafuura jireenyatti godhu funyaan isaatti hin baafate jedha. Hafuura jireenyatti godhu. Kan beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Afaan Ingiliffaan breath of life jedha. Hafuura jireenyatti godhu yookiin immoo hafuura jireenyaa godhee itti baafate jedha. Sana booddee kun lamaan walitti hidhamee egaa akka sirriitti hubatamu kan hin barbaadu biyyoo lafaarraa Waaqayyo fuudhee nama tolchee biyyoon lafaa sun calluma hidhee ciisa ture biyyoodha waan ta'eef Waaqayyo garuu hafuura jireenya kennu yookiin hafuura jireenyaa godhee karaa funyaan isaatii itti baafate. Kana jechuun qaama isaa keessatti waan barbaachisu hundumaa Waaqayyo tolchee qajeelcheera. Hafuura itti baafate achi booddee jedha macaafni qulqulluun. Itti baafate akkasitti jedha sana booddee akka jechuudha. Sii galee. Wanti sun lamaan walitti hidhamanii akka jechuudha. Biyyoon lafaa sunii fi hafuurri jireenya kennu Waaqayyo itti baafate sun walitti hidhamanii maal ta'an jedha? Namni uumama lubbuu qabaatee. Namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'edha. Afaan Oromootti warri hiikan. Afaan Ingiliffa isa kanarraa yommuu ilaallu maal jedhaa? Lubbuu jiraataa ta'e jedha. Living soul ta'e jedha. Lubbuu jiraataa ta'e namni. Akkasitti maal ta'e namni? Lubbuu jiraataa ta'e jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee dubbatama kun akka herregaatti yoo keesse biyyoo lafaa eda'uu hafuura jireenya kennu isa Waaqayyo karaa funyaan isaatii itti baafate walqixa ta'a nama jiraataa. Living soul yookiin lubbuu jiraataa ta'a. Lubbuu jiraataa ta'a kan jedhudha. Mee tokko tokko isaa gadi fageenyaan ilaaluu qabna. Maaliifi amma obboleessi keenya tokko tokko hiramee kaa'amee jiru jira. Sababi isaa Phaawulos Tasaloniqee duraa boqonnaa 5:23 irratti hafuura keessan, foon keessan, lubbuu keessan jedhee waan dubbatuu fi wanti kuni qofa qofaatti hiramee dhiyaachuu qaba jedha. Jennee yaanna. Fakkeenyaaf gara isaa foon waa'ee foonii beekna namni hundumtu foon biyyoo lafaarraa isa hojjetame jechuudha. Waa'ee sanarratti namni falmii hin qabu. Yeroo baay'ee falmiin jiru yoo jiraate maa'inni foonni gaariidha moo hamaadha kan jedhudha. Jechuun foonni xuraadha waan ta'eef hin barbaachisu jedhanii namoonni foon jibban jiru. Waaqayyotu uume foonni waan jibbamu sirriidha. Foonni disciplined ta'uu qaba. Of qabuun, barsiisuun, leenjisuun hin barbaachisa. Garuu foonni diina akka ta'etti ilaalamuu hin qabu. Gara cubbuun erga seenee booddee gara cubbuutti nu harkisa. Kana jechuun garuu foonni keenya xuraadha jechuu miti.
yommuu cubbuu hojjennu yommuu cubbuutiif bitamnutu of xureessina malee. Gar waa'ee foonii ilaalchisee egaa Waaqayyo biyyoo lafaarraa akka uume shakkiin hin jiru namni hundumtu kanarratti walii gala. Garuu gara qabxii isa lammaffaatti yommuu dhufnu hafuura jireenya kennu inni jedhame kuni gadi fageenyaan yoo ilaalle afaan macaafni qulqulluun kakuu moofaattiin barreeffame afaan Ibrootaatiin ruwaak jedhama. Ruwaak jechuun kuni maal jechuudha? Hafuura akka jechuuti. Yookiin qilleensa akka jechuuti. Hafuura jireenya kennu. Qilleensa amma inni jenni hafuura baafannuuni afaan Ibrootaatiin ruwaak jedhama. Sii galee inni qilleensumti qilleensa'u ruwaak jedhama afaan Ibrootaatiin. Akkasumas immoo hafuuras hin jedhama. Fakkeenyaaf kakuu moofaa keessatti afaan Ingiliffaatti King James Version hiikaa jedhuun afaan Ingiliffaatti hafuura jedhamee yeroo 232 hiikame. Jechi ruwaak jedhu kun qilleensa jedhamee immoo yeroo 91 hiikame. Akka galma isaatti jechuudha. Akka kontekstii isaatti, akka haala barreeffama isaatti. Qilleensa jedhamee yeroo 91 hiikame. Hafuura yookiin breath hafuura namaa akka jechuuti. Jedhamee immoo yeroo 28 hiikame. Kanaafuu jechi ruwaak jedhu kuni hiikaa garaa qaba jechuudha macaafa qulqulluu keessatti. Akka haala barreeffame sanaatti jechuudha. Egaa kan si ajaa'ibu immoo breath of life yookiin ruwaak jechi jedhame kuni namoota qofaaf miti. Wantoonni lubbuu qaban uumamni lubbuu qaban hundumtuu ruwaakii sana qabu jedha. Yookiin Waaqayyo hafuura isaatiin isaan uume isaaniinis. Fakkeenya fudhanname seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsa 15 akkasumas 22 nu dubbisme. Seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsa 15 akkas jedhaani uumamni foon uffatee hafuuras qabaatee jiraatu hundinuu lama lamaan Nohi duukaa markabichatti galan jedhaan. Uumamni maal ta'an jedha? Foon uffate. Uumamni foon uffate hafuuras qabaatee jiraatu hundinuu jedha. Hafuura iddoon jedhame jechi jedhame kun iddoo kanatti ruwaak breath of life isa jedhame sanadha. Sii galee kanaafuu nama qofaaf miti. Kan socho'u hundumtu kan jiraataa ta'e kan foon uffate hundumtu kan jiraataa ta'e uumamni hundumtu ruwaakii sana qaba yookiin hafuura sana qaba. Warri arganan jecha. Warri arganan hundumtu. Lakkoofsa 22 immoo nu dubbisi. Lakkoofsi 22 immoo akkas jedha. Uumama boqonnaa 7 lakkoofsa 22 wanti bakkee lafa irra jiraate funyaan isaatiin hafuura baafatu hundinuu indu'eedha. Funyaan isaatiin hafuura baafatu yookiin isa argansuu jette jechuudha. Kan argansuu qabu hundumtu ruwaak kan qabu jedha. Afaan Ibrootaatiin jechuudha. Kanaafuu jechi kun maal jechuudha egaa namootaaf duwwaatu hin taane horiidhaafis bineensaafis beeladaafis socho'uu kan isaan dandeessu hafuura sana ruwaak isa jedhamu sana. Mee macaafa lallabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 immoo nu dubbisi. Macaafa lallabaa boqonnaa 3 lakkoofsi 19 akkas jedha. Wanti namatti dhufuu fi wanti bineensatti dhufu tokkichuma. Akkuma inni tokko du'u inni kaanis in du'a. Hundumti isaanii hafuuruma tokko qabu. Namni bineensa irra hin caalu wanti hundinuu waa'een baasu jedha. Hundumti isaanii hafuuruma tokko qabu jedha. Hafuura tokko inni jedhu sun ruwaak. Hundumti isaanii ruwaak hin qabu jedha. Hundinuu hin arganu jecha. Hin arganu. In fact argansuu irra caala maa inni wanta sochoosuu danda'u. Foonni suni amma ruwaakiin kun dhufeetti galutti socho'uu hin dandeenye. Sii galee? Amma televizyinii irratti namoonni nu ilaalaa jiru. Televizyinii irratti kan isaan nu ilaalan yommuu ibsaanii televizyinii isaanii sana keessa karansiin darbu duwwaadha. Mitiire? Akka bifa keenya maal keenya sagalee keenya qindeessee dhiyeessaaf. Okay.
TV'n inni bitanii manaa qaban sun televizyiniin sun yookiin bilbilarraa kan nu ilaalaa jiraatan bilbilli isaanii suni elektirikiin keessan darbu taanaan yookiin elektirisiitii hin qabu taanaan korreentii of keessaa hin qabu taanaan du'aadha. Socho'uu hin danda'u. Akkuma sana foonni waaqayyo lafarraa yookiin biyyoo lafarraa dhodholee yookiin bocee tolche suni akkuma bilbilaa yookiin immoo televizyinii chaarjii hin qabneeti. Ibsaan keessa hin jirre. Ibsaan keessa hin jirre, elektirikiin keessa hin jirre. Eeyyee. Dhalli namaas akkasuma. Akkuma sana waaqayyo maal godhe elektirikii itti gadhiise jechuudha. Humna namaa jiraatu wayii akka ta'u. Eeyyee humna sochoosu waan hundumaa humna dammaqsu. Sii galee humna dammaqsu. Hafuurri waaqayyoo humna nama sochoosu waan du'e jiraachisuu danda'u of keessaa. Eeyyee. Kanaa gadi foonni kun du'aadha. Gatii hin qabu. Yesuus kanaaf jechaadha. Foon dadhabaadha. Hafuurri garuu dhimmaadha. Kanaaf kadhadhaa kana. Eeyyee. Kanaaf egaa kana beeladoonnis bineensonnis sii galee namnis kanaan socho'u. Akkuma macaafni qulqulluun dubbate. Hundi isaanii maal qabu? Ruhaa qabu. Ruhaa kennu jedhame kun hafuura jireenya kennu kan waaqayyo keessatti gadhiise jechuudha. Kanaa gadi akkuma fakkeenya elektirikii kennaa ture fakkeenyaaf shiboon elektirisiitii diriiree yoo jiraate yoo mootora isaarraa karantiin yookiin elektirisiitiin itti gadhiifame malee sibiiluma duwwaadha. Waan faayidaa qabu hin qabu. Kanaafuu sibiilli suni akka inni hojii hojjetu, televizyiniin akka hojii hojjetu, bilbilli akka hojii hojjetu, maashiniin akka hojii hojjetu kan taasisu konkolaataan akka socho'ee adeemu kan taasisu elektirisiitiidha yookiin karantiidha. Akkuma kana foon qabeessa kan ta'e kan arganu hundumtuu socho'uu kan danda'u hafuurri jireenya kennu sun yoo keessatti gadhiifame qofaadha. Hafuura waaqayyoo. Hafuura waaqaatu waaqayyo karaa funyaan isaatii namatti hafuura baafateedha. Egaa irra deebinee ilaaluu fi waaqayyo biyyoo lafaarraa nama tolche hafuura jireenya kennu sana akka elektirisiitiitti fudhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyuma jechuudha. Gaafa inni ittiin jedhu socho'uu jalqabe jechuudha. Sii galee. Hafuurri sun keessaa bahee bakka. Hin jiru. Du'e. Hin jiru. Du'e gatii hin qabu. Amma herreegni isaa gaasitti paaster. Biyyoo maanoo lubbuu hir'isuu hafuura walqixa ta'a biyyoo ta'a jechaadha. Biyyoo ta'a gaaffii hin qabu. Gaaffii hin qabu. Baay'ee gaariidha. Itti deebina amma herreega kee ammaati. Egaa maal agarsiisa kun? Akkuma jenne beektonni macaafa qulqulluu spark of life hafuura jireenya kennuudha yookiin wanta akka qaamni namaa socho'u jireenyi nama keessa jiru wanta taasisudha. Akkuma siin jedhe amma maashinii tokko yoo fidde fakkeenyaaf maashinii ittiin rifeensa mataa addatan yoo fidde rifeensa mataatti yoo calluma itti qabaa oolte elektirikii hin qabu taanaan hin hojjetu. Garuu yerumatti madda elektirikiitti suuqtu jechuu jalqaba jechuudha. Akkuma sana egaa waaqayyo humna sochoosu ilmaan namaaf kenne. Humni suni namni yeroo du'u akkuma tamma jette namni yeroo du'u maal ta'a keessaa ba'a. Deebi'ee biyyoo ta'a. Amma yeroo irraa buqqiftu elektirisiitiin eessa dhaqe? Hin jiru bakka hin dhibe. Hin jiru. Madda sanarraa adda cite. Sii galee? Akkuma kana namni yeroo du'u keessaa ba'a. Hafuurri isaa keessaa ba'a. Yommuu keessaa ba'u sana inni lubbuumni kan keessaa ba'aa jiru. Hafuura. Hafuura jireenya kennu sanatu gadhiise. Namni hundi yeroo boqotuyyuu hafuurri isaa jira moo hin jiru jedhamee eeyyee ilaalama. Kanaaf immoo ragaan mee fakkeenyaa fi faarsaa 446 lakkoofsa 4 nu dubbisi. Ani immoo lallaba 12 dubbisa. Faarsaa 446 lakkoofsa 2. Ani jireenya koo guutuu waaqayyoon nan jajadha. Hamman jirutti jajuu waaqayyoo koo nan faarfadhadhaan. Hamman jirutti. Hamma hafuurri isaanii keessa jirutti jedha. Okay? 446 lakkoofsa 4 kan itti dubbifte. Lakkoofsa 2.
lakkoofsa afur. Lakkoofsi afur immoo akkas jedha. Yeroo hafuurri isaa keessaa baatu inni deebi'ee biyyoo hin ta'a. Guyyuma sanas akka akeeki isaas hin badadhaan. Akeeki isaa guyyuma sana bada. Wanti inni yaadatu hin jiru. Gonkuma waan tokko hin jiru. Waan tokko hin jiru. Sababiin isaa maal ta'eera irraa hafuurri isaa keessaa ba'eera. Hafuurri jireenya kennu sun yookiin immoo hafuurri nama sochoosu sun karantiin sun elektirisiitiin sun maal ta'eera keessaa jedhee ba'eera. Hafuurri Waaqayyoo keessaa ba'e jechuun. Eeyyee. Amma kan jiraachaa jirru sababiuma hafuurri Waaqayyoo nu keessa jiruuf. Hafuurri jireenya kennu suni waan nu keessa jiruuf. Waan jiruuf jechuudha. Sun dhaabateennaan yeroo du'aatti sun nama keessaa ba'a inni dhaabate jechuun hin dhume jechuudha. Macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irraa immoo maal jedhaa? Biyyoon gara biyyoo isarraa dhufeetti deebi'uun hafuurri immoo gara Waaqayyoo isa kenneetti deebi'uun hin hafu jedha. Amma hordoftoonni sagantaa keenya sirriitti akka isaan hubatan kan hin barbaadu. Waaqayyo biyyoo lafaarraa nama tolche. Lubbuu itti baafate hin jedhu. Hafuura. Kan namni yoo kana bare inni kan baay'ee salphaadha galuufiif. Yoo kana hubate. Waaqayyo biyyoo lafaa tolcheetu hafuura jireenya kennu godhee itti baafate. Hafuura jireenya kennu. Malee lubbuu mini kan inni itti baafate. Sii gale hafuura jireenya kennu itti baafate. Eeyyee. Kanaafuu hafuurri sun egaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti yommuu dubbatu biyyoon gara biyyootti isarraa dhufeetti deebi'uun hafuurri immoo roak inni jennu sun gara isa kenne gara Waaqayyootti hin deebi'a. Deebi'uun hin hafu jedha. Eeyyee. Mee amma immoo Iyyoob boqonnaa 34 lakkoofsa 14-15 nu dubbisi. 14 irraa immoo akkas jedhaan. Waaqayyo namatti garagalee hafuura isaa fi hafuura isa namatti baafate sana utuu deebifate uumamni hundinuu ergaan takkaan hin badaa namnis gara biyyootti hin deebi'a turedha. Hafuurri Waaqayyo itti baafate sun Waaqayyo lubbuumni kan itti baafate. Hafuura itti baafate. Edee roak. Okay? Hafuura sanatti baafate. Hafuurri itti baafate sun yoo Waaqayyo utuu deeffate yookiin utuu akka keessaa bahu godhe yookiin utuu akkuma sookeetiin irraa buqqise namni gara biyyootti isa irraa dhufeetti deebi'a. Namni jiraatu hin jiru. Waan tokko hin beeku namni sana booddee. Amma namni herrega amma jedhaa oolle kanatu miskaalkuleet godha yookiin dogoggoraanitu kaalkuleetii godha. Maaliifi biyyoo biyyoo eda'uu hafuura jireenya laatu. Nama ta'e. Walqixataa meeqadha? Tokko nama jiraataa ta'edha. Yookiin lubbuu jiraataa ta'edha. Sirriitti dubbachuuf lubbuu jiraataa ta'edha. Living soul jedha afaan Ingiliffaan. Lubbuu jiraataa ta'edha. So maal sitti fakkaate afaan Ibrootaa macaafni qulqulluun itti barreeffameeni nefesh jedha. Lubbuu jechuudha. Nefesh jechuun. Nefesh jiraataa jechuun kun immoo qayyaa. Nefesh qayyaa jedha. Lubbuu jiraataa. Kun beekamaa. So namni maal ta'e lubbuu jiraataa. Unfortunately bifa nama gaddisiisu namoonni isa kana hiikan macaafa isa kana afaan Oromootti warri hiikanii maal jedhanii hiikanii hafuura jireenyaatti godhu funyaan isaatti hin baafate akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraata. Wanta akka lubbuun nama sana keessa jiru maal godhe jedha lubbuu jiraataa godhe. Maaltu biyyoon sanatti maaltu eda'ameedha? Hafuura lubbuu jireenya kennutu eda'ame. Lubbuu miti. Hafuura jireenya laatu. Hafuura sochoosu. Karantii sana, elektirisiitii sanatu itti gadhiifame. Inni yommuu itti gadhiifamu biyyoon sunii fi karansiin sun yommuu wal argatu namichi sochootti ga'e jechuudha. Lubbuu jiraataa ta'e jechuudha. Maa jechuudha lubbuu jiraataan itti dhufna nama ta'e akka jechuuti. Egaa jechi barreeffamni jechi roak jedhu kuni macaafa qulqulluu keessatti bifa kan biraatiinis hojiirra oollee argita.
Mee fakkeenyaa fi uumama boqonnaa 15 lakkoofsa 19 nu dubbisi. Abboota firdii boqonnaa 15 lakkoofsa 19 irraa Waaqayyo immoo harawaa ehii keessa jiru in oose bishaanis isa keessaa in burqe. Simsoon bishaanicha dhugnaan hafuurri isaa deebi'ee fi humna in argate. Hafuurri isaa deebi'ee fi humna in argateedha. Maal jechuudha? Jabina akka jechuutis jechuudha wanti kun. Maaliif dura laafee ture? Baay'ee dheebote waan tureef Saamsoon. Kanaafuu yeroo sana yommuu bishaan argate bishaan bifa maalallee ta'een dinqii ta'een Waaqayyo kennee fi bishaan sana yommuu dhuge in jabaate. Maaltu deebi'ee fedha? Hafuura isaa deebi'ee fedha. Socho'uu danda'e in jabaate jechuudha. Mee amma immoo nan dubbisan immoo macaafa Iyyaasuu 2:11 irraa akkas jedha. 2:11 irraa. Nuyi yommuu waa'ee kanaa dhageenye isin sodaannee onneen keenya akkuma gagaa hin baqe jedha. Onneen keenya inni iddoo kanatti jedhame ruwaak. Hafuurri nu keessa jiru akkuma jirutti maal ta'e hin baqe jedha. Kun immoo maal agarsiisa? Jabinni si akka ruwaak yookiin akka hafuura jireenya kennu sanaatti yommuu inni kaa'amu jira macaafa qulqulluu keessa. Saamu'eel Sadraa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 immoo menuu dubbisi. Saamu'eel Sadraa boqonnaa 1 lakkoofsa 15. Akkas jedha. Haannaan garuu deebiftee fi waa'uu yaa gooftaa koo ani daadhii waynii yookaan dhugaatii nama macheessu hin dhugne. Ani dubartii garaan ishee baay'ee gaddedha. Kanaafan kadhata kootiin gadda garaa kooti Waaqayyo koo duratti dhangalaafadhaa jette. Gadda garaa kooti. Gadda garaa koo inni isheen jette suni ruwaak jedha. Sii galee afaan macaafni qulqulluun kakuu moofaattiin barreeffameeni afaan Ibrootaatiin jechuudha. Ruwaak jechuudha. Garaa koo kan jedhamu bifa sanaanis yommuu hiikamu argita jechuudha. Egaa akkuma walii galaatti kakuu moofaa keessatti iddoo tokkottiyyuu ruwaak inni jedhame kun yookiin hafuurri jireenya kennu ni jedhame kun jalqabaa lubbuun jedhame. Inni lammataa maal agarsiisa jedhaa? Gonkuma qofaasaa wanta ba'ee bakkee jiraatu miti. Nama keessaa qaamni ba'ee bakkee jiraatu. Akkuma korreentiin yoo maayinni shiboo keessaa ba'ee ala jiraachuu qofaasaa hin dandeenye akkuma kana ruwaak ni jedhame kun yookiin immoo hafuurri jireenya kennu ni jedhame kuni namarraa adda bahee kan qofaatti jiraatu. Amma fakkeenyaaf ani warquudha jedhee qofaatti hafuura warquu sochoosudha jedhee qofaatti kan beekamu jiru. Sii galee akkuma siin jedha akkuma korreentiin yommuu ba'u hin jiru. Akkuma kana ta'a jechuudha. Sii galee kakuu haaraa keessattuu jechi kun maaliin hiikame jettee yoo yaadde breath of life yookiin hafuurri jireenya kennu jedhame kun afaan Ibrootaatiin inni ruwaak jedhame kun afaan Giriikiin niwuma jedhame hiikame. Niwuma jechuun qilleensa jechuudha. Argansu hafuuruma jechuudha. Akkuma sasila jennee jechuudha. Iddoo garaagaraatti arguu dandeenya. Garuu iddoo tokkotti miiras jechuutiif yeroo ooluun argita. Iddoo tokkotti fedhii jechuutiif yommuu ooluu sin argita. Yeroo waan hin qabneef tokko isaanii ilaaluun nu rakkisa. Roomee 8:15 nu dubbisi. Roomee 8:15. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon waammanna jedha. Hafuura inni jedhame egaa iddoo sanatti yeroo 3 maqaa dhaame yookiin hiikame niwuma. Utuu afaan Ibrootaatiin ruwaak isa jennu sana jechuudha. Hafuura. Lubbuu jechuun miti wanti kun. Hafuurri nuu kennan hafuura sodaa miti. Hafuura ilmummaa. Hafuura Waaqayyoon abbaa nama jechisiisu. Kana jechuun maal jechuudha? Argitee hafuurri Waaqayyo sin keessa kaa'e yookiin immoo ilaalchi Waaqayyo akka qabaattan barbaadu jechuu isaati. Sii galee iddoo sanatti immoo
Egaa yaada waaqayyo sin keessa kaa'e. yaada waaqayyo sin keessa kaa'e akka jechuuti. Akkuma siin jedhee niumaa yookiin immoo hafuura ni jedhamee hiikame kuni kakuu haaraa keessatti yeroo tokko tokko miira bakka bu'a, yeroo tokko tokko ilaalcha kee bakka bu'a, yaada garaa kee bakka bu'a, yeroo tokko tokko immoo hafuuruma waaqayyoo isa jedhus bakka bu'a. Sii galee garuu niumaa inni jedhame kuni du'arratti namni yommuu du'u nama keessaa ba'a. Hafuurri sun nama keessaa ba'a yookiin namarraa addaan cita jechuudha. Garuu dhaqee iddoo ta'e taa'a jechuun iddoo ta'etti waan ta'e hojjetee kun hafuura warquuti kun waan jedhamu. Wanti sirriitti jala muramee beekamu qabu ammas irra deebi'u kan hin barbaadu iddoo kanatti hafuura jireenya kennu ni jedhame lubbuu miti. Sababiin isaa foon sanatu yookiin immoo biyyoo lafaatti hafuurri jireenya kennamu kun karaa funyaan isaatii namatti yommuu waaqayyo fedhe hafuura baafate namni sun maal ta'edha? Lubbuu jiraataa ta'edha. Sii galee lubbuu jiraataa ta'edha. Lubbuun jiraataan kun egaa akkuma kanaan dura irra deddeebinee dubbanne nama jechuudha. Egaa amma waa lama kaafneerra. Waa'ee biyyoo kaafneerra. Waa'ee immoo hafuura jireenya kennuu kaafneerra. Akkuma dubbanne biyyoo eda'uu hafuura jireenya kennu qixan ta'a maali? Lubbuu jiraataa. Namni lubbuu jiraataa ta'edha. Lubbuu jiraataa inni jedhame kuni afaan Ibrootaatiin maal jedhame barreeffame? Nefesh jedhame barreeffame. Nafs isa jedhani afaan Amaaraatiin jechuudha. Nefesh. Lubbuu jiraataa. Afaan Amaaraatiin hiikaan inni sirni hiyaawu nafs hone jedha. Amotu macaafa qulqulluu afaan Amaaraa finne ilaalle hiyaawu nafs hone lubbuu jiraataa ta'e namni jedha. Malee isa uumamu boqonnaa lama lakkoofsa torbarraa eeyyee malee wanta nama lubbuun keessa jiru ta'e hin jenne. Namni lubbuu jiraataa ta'e hiyaawu nafs hone afaan Amaaraatiin afaan Ingiliffaatiin and it became living soul jedha. Lubbuu jiraataa ta'e jedha. Kanaafi kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namuma akka jechuuti jechuudha. Namuma akka jechuuti jechuudha. Eeyyee. Akkuma jedhe kana bineensonnis qabu. Yoo uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 24 30 boqonnaa tokkorra yoo ilaalte namoonni uumamni lafarraa maal ta'an jedha lubbuu jiraataa jedhaman isaanis. Qofaatti kan keessa jiru mee tokkoon nu dubbisi. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 20 akkasumas 24 mee nu dubbisi. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 20. Waaqayyo bishaanonni tuuta lubbuu qabaatanii munyuuqaniin haa guutan. Simbirroonni allaattis bantii waaqaa jalaa lafa irra haa balali'an jedheedhaan. Deddeemee afurraama ammas waaqayyo lafti waan lubbuu qabaatee jiraatu akka qomoo isaatti horii qe'ee wanta munyuuqu bineensa lafaattis akka qomoo isaatti haa baasu jedhe. Wanta lubbuu qabaatee jiraatu ni jedhu living creatures jedha. Wantoota lubbuu jiraataa ta'an akka jechuuti sii galee malee lubbuu qofaatti iddoo ta'e isaan keessa jiru miti. Ammas irra deebinee kan nuyi dubbachuu qabnu ni jalqaba namni hafuura jireenya kennu akkuma qabu horiinis bineensonnis hafuura jireenya kennu qabu jedha macaafni qulqulluun. Akkuma kana immoo namni lubbuu jiraataa akkuma ta'e isaanis amma hafuurri sun isaan keessa jirutti isaanis lubbuu jiraataadha. Living creatures. Sii galee isaanis lubbuu jiraataadha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa jechi nefesh jedhu kun afaan Giriikiin immoo saayikee jedhama. Jechi kuni macaafa qulqulluu keessatti kakuu moofaa keessatti duwwaa yeroo 100 jireenya jedhamee hiikameera. Sii galee jireenya jedhamee hiikameera. Mee fakkeenyaa fi seera uumamaa 9:4 naa dubbisi. 4:5. Seera uumamaa boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irraa akkas jedha. Garuu foon lubbuu keessa jiru
Kana jechuunis dhiigni isaa utuu keessaa jiruu hin nyaatina. Inni lubbuu keessan eeguudhaaf dhiiga keessan bineensa harkaa nama harkaas nan barbaada. Lubbuu namaa harka namaa akka isaa keessaa nan barbaada jedhaan. Lubbuu jedhanii kana isa kanas yoo amma isa kana laalle life jedha jireenya. Jireenya jedhame hiikama. Macaafni qulqulluun maal jedha jireenya jedha. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 19:5 irraa immoo dubbisuun barbaada. Yoo atis qaqqabde nu dubbisi. Akkas jedha. Itti fufees inni fittee irraa of buusee Filisxeeminicha in ajjeese. Akkasitti Waaqayyo guutummaa Israa'eliif fayyinaa guddaa in hojjeteef. Atis kan argitee gammaddeetta. Egaa maaliif sababiidhumaan tokko malee Daawitin ajjeeftee dhiiga qullaa irratti daba hojjettare jedheen. Egaa iddoo kanatti jechi amma lakkoofsa 19:5 irratti jedhu suni dhiiga qullaa inni jireenya qullaa maaliif balleessita? Siigale so ruwaak inni jedhu dhiifama nefesh inni jedhu kuni inni lubbuu jennee hiikame kuni hiikaa garaa garaas qaba macaafa qulqulluu keessatti jechuudha. Jireenya jedhamee isin hiikama jechuudha. Iddoo tokko tokkotti immoo fedhii jedhamee isin hiikama. Iddoo tokko tokkotti immoo fedhii nyaataa appetite akkasitti fa'aan hiikama. Iddoo tokko tokkotti immoo hawwii tokko hawwii jabaa jedhamees hiikamuu danda'a. Heertuu baay'ee kennuu nan danda'a. Kanaaf garuu yeroo waan hin qabneef yeroo gahaa waan hin qabneef wanti hin jedhaa jiru maa inni lubbuu yookiin nefesh yookiin immoo saayikee inni jedhamu kuni guutummaa namaa dubbata. Eenyummaa namaa dubbata. Kuni wanta hin duune waan bara baraan jiraatu miti. Macaafni qulqulluun kana ifa godhee dubbata. Fakkeenyaaf Maatewos boqonnaa 10:28 irratti isa lubbuus foonis maal godhu jedhe qilee keessatti balleessu jedhe. Siigale yookiin si'ool keessatti balleessu jedhe. Isa sodaadhaayi jedhe. Malee warra foon duwwaa ajjeesan hin sodaatinaa jedhe. Kanaafuu innis akka ajjeefamu akka baduu danda'u arginaa jechuudha. Inni nefesh jedhame kun jechuudha. Lubbuu jiraataa inni jedhame kun jechuudha. Kanaafi akkuma obboleessi keenya obbo Sanyii Lammii nu gaafate Tasalonqeessa duraa boqonnaa 5:23 kan inni itti hubatamuu danda'u. Lubbuu keessanis hafuura keessan foon keessan lubbuu keessan haa eegu inni jedhame suni guutummaa eenyummaa keessanii Waaqayyo eegu. Yaada keessan, ilaalcha keessan, qaama keessan, keessa jireenya keessanii Waaqayyo haa eegu guutummaasaa jechuudha. Malee lubbuutu qofaatti nama sana keessa jira jechuu miti kan jedhuun dubbachuu barbaadu. Paaster Waaqayyo sina eebbisu guddaa eebbifamaa egaa. Yaadni kun yaada bal'aa fi yaada hedduu waan of keessatti qabu. Nullee har'a waan baay'ee baranneerra waa'ee lubbuu wajjin wallaalchisee jechaadha. Dhalli namaa gaa hamma biyya lafaa kana keessa jiraattutti jechaadhaani hafuura Waaqayyootiin kan inni jiraatu. Kanaa achi hundumti keenya duwwaadhuma jechaadha. Kanaaf ayyaana Waaqayyo nu baay'iseef galanni isaaf haa ta'u. Paaster isinillee yeroo kana yeroo keessan aarsaa gootanii nuuf dhiyaachuu keessaniif Waaqayyo sina eebbisu. Gaaffii garbiraa jira garuu yeroon keenya nu daangessa. Torbanii gaaffii garbiraatiin walitti deebina jechaadha. Guddaa eebbifama. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Ethiopia sagantaan keenya kun sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu torbaniin yeroo kan isiniif qabannee dhiyaannu jechaadha. Gaaffilee garaa garaa isin karaa Hope Channel Ethiopia
fuula televizyiina kanarratti bilbila argitaniinis fuula sooshaal miidiyaa argitaniin yeroo isin gaaffii kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu nuuf ergitan yeroo kanatti nu bal'inaan qabannee kan nu isiniif dhiyaannu jechaadha. Kanaaf isinillee yeroo kanatti guddaa akka itti eebbifamtan abdii guddaa qabna. Har'a garuu yeroon keenya nu daangesseera. Yoo gooftaan jedhe torban gaaffii garbiraa qabannee isiniif dhiyaanna. Haga torbanitti ayyaanniif araarri Waaqayyoo nagaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessa waliin haa ta'u. Nagaan nuuf tura. Jalalatami Yesus jalalatami gara gara no irakanu gote ati Jalalatami Yesus jalalatami gara gara no irakanu gote ati Anodo Yesus ngoftayo kabaddo wanjalala Yesus ngoro atatawo Jalala atami Yesus jalala atami Kara kara lo irrat kanu gote ati Yesus no hojatte bende nudubacho Matakiyana riba indandawo koro Jalalatami Yesus jalalatami gara gara no irakanu gote ati Wano mabe wol kore tene raketi Ida chubbo kiyatu erakinati Jalalatami Yesus jalalatami gara gara no irakanu gote ati Jalalatami Yesus jalalatami gara gara no irakanu gote ati Waraname panotti harkalutti isa Mudoya so nondune madunu faisa Jalala atami Yesus jalala atami Kara kara lo irrat kanu gote ati Virawaye kabu kenararasani Ufatae Sasani saddan tarsasani Jalalatami Yesus jalalatami gara gara no irakanu gote ati Jalalatami Yesus jalalatami gara gara no irakanu gote ati Wano bichani dhimne ima uraanani dhiigaa bisaan tuuba'e kadeessaasanii. Jalala atami Yesus jalala atamiiti Gara gara lo irrat kanu gote ati Obsaalekee hin qabne waadheetti
uffisee inni isaa kaajigee bal'icha fayyisee. Jaalalattame Yesuus jaalalattamiiti garaa garaa noo irraa kanuu goote ati. Jaalalattame Yesuus jaalalattamiiti garaa garaa noo irraa kanuu goote ati. Maraadhaataa isaaf hiraa ofii dhabee amnaatti dhiittaa jedhee abbaatti lallabee. Jaalala attamii Yesuus jaalala attamiiti garaa garaa noo irratti kanuu goote ati. Kana hubadhaa cubbuu irraa deebaa rakkoo Kiristoos isaas madduu beekaa. Jaalala attamii Yesuus jaalala attamiiti garaa garaa noo irraa kanuu goote ati. Jaalala attamii Yesuus jaalala attamiiti garaa garaa noo irraa kanuu goote ati. Rakkoo Kiristoos isaas madduu beekaa. Jaalala attamii Yesuus jaalala